Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Tech Tutorial. Alhamdulillah hani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan marassa nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kan keessatti feesbuukii paaspoortii isaadhaa dagattan akkasuma feesbuukii paaspoortii isaadhaa hin bi'anne haala salphumatti paaspoortii biyyattan itti uummachuu dandeessaniin isin barsiisa. Feesbuukii kan duraan qabdan balleessitanii osoo hin taane kan hamma dura qabdassan jechuudha. Paaspoortii sirrii tahee paaspoortii haarawaa jechuudha. Haala sammuu keessan keessa itti uummattanii feesbuuk keessan yeroo hundaaf fayyadamuu dandeessaniin isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya haarawaa taatan baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kiliik itti godhaadha. Achi booda ool ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattoota kiyyaa feesbuukii paaspoortii isaadhaa dagattan akkasuma feesbuukii paaspoortii isaadhaa hin bi'anne salphumatti paaspoortii haarawaa sammuu keessan keessaa itti uummachuudhaaf jechuudha. Salphumatti feesbuuk keessan irra galtanii yeroo haala kanaan feesbuuk keessan irra galtan jechuudha. Sarara sadii kan irratti kilikni gootu achi booda asirra gadanii buutu siiting inni piraayiveetii kan kilikni gootu ammallee siiting iska jiruun kilikni gootu ammallee haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide passport dinda security ka jona klikni gootu achi booda as jalatti change passport ka jona klikni gootu achi booda haala kanaan paaspoortii itti guutu yaa jechuudha yookiin paaspoortii jirachuudhaaf itti guutu yaa isin amma wanti gochuu qabdan paaspoortii isaadhaa waan hin bi'anneefu akkasuma waan dagattanii jirtaniif jechuudha haalli salphatti paaspoortii haarawaa itti uummachuu dandeessan jechuudha osoo feesbuukiin keessan isin dura hin banne wanti gochuu qabdan as jalatti forget password ka jettu jirti irratti kilik gootan sodaatinaati achi booda yeroo haala kanaan irratti kilik gootan haala kanaan isinii fida yoo feesbuukiin keessan imeeliidhaan banamee jiraate yookiin lakkoofsa bilbilaatiinis banamee jiraate lakkoofsa bilbilaatii fi imeelii wal bira isinii fida kan barbaadan irratti koodii isiniif erga jechuudha filannoo isiniif kaha amma kiyyi kun imeelii qofaadhaan banamee jechuudha amma wanti gochuu qabu ani waanan paaspoortiin BNF paaspoortii haaraa uummachuuf waan deemuuf wanti gochuu qabdan jechuudha isin yoo lakkoofsa isinii fidees yoo imeelii isinii fidees imeelii sun bilbila keessan irratti dalagutti yoo jiraate salphumatti koodii imeelii irratti isiniif erga yookiin lakkoofsa bilbila irratti isiniif erga jechuudha isin filannoon keessanii waan isin filarratti yoo imeelii irratti filattan imeelii marratti koodii isiniif erga jechuudha yeroo koodii haaraa san itti guuttanii paaspoortii haaraa bakka itti uummattan isiniif kenna jechuudha carraa isiniif kenna waan ta'eef yoo immoo lakkoofsa filattan yookiin lakkoofsa feesbuukiin keessatti lakkoofsaan jiraate lakkoofsa filattan lakkoofsa irratti wanni gootaniiti koontinuu kilik gootanii jechuudha fakkeenyaaf nama kiyya imeeliidhaan jira waan ta'eef imeelii irrattan imeelii irratti koodii naaf ergu koontinuu kilik irra godha. Okay haala kanaan koodii na gaafachaa jira jechuudha amma koodii kana imeelii kiyya irratti naaf ergee jira jechuudha. Inni galee imeelii kiyya imeelii kanarratti imeeliin margaa jirtan kanarratti naaf ergee jira koodii kana achirratti mana jimeelii keessa seenetan baasa jechuudha. Hayyee daawwattoota kiyyaa kanoo akkuma asirratti margaa jirtan naaf ergee jira jechuudha. Koodii kanoo feesbuuk jettu jirti irratti yoon kilik godhe koodiin kanoo isa kana jechuudha. Koodii kana fudhadheetan amma jechuudha achirra dhaqee kooppii godhadheetan jechuudha achirratti barreeffadhe jechuudha. Koodii amma asirratti arginu kana. Koodichi 244 takka 3 moona fakkaata takka 3 akkasanii amma koontinuu kilik godha jechuudha. Yeroo haala kanaan koontinuu kilik gootan haala kanaan inter niw paaspoortii jechuudha. Paaspoortii haarawaa paaspoortii sammuu keessan keessa isin hin banne jechuudha. Sammuu paaspoortii jabaa jechuudha. Isin galee qubee fi lakkoofsaan wal keessa paaspoortii gartee namni biroollee isin jalaa cabsuu hin dandeenye itti guuttatan jechuudha. Isin galee qubee fi lakkoofsaan wal keessa paaspoortii jabaa itti guuttatanii achi booda nakistii gootanii paaspoortii keessa salphumatti jijjiirratanii salphumatti paaspoortii argachuu dandeessanii jechuudha. Isin galeemi
egaa daawwattoota kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin akka olta deebinutti waan hordoftaniif galatooma.